Ayah biyya kana jatti nama dargatu. Naannoo kanarra dhufeen gama sanarraati bakki nama gargaara. Amma gama kanarraan beektan ijoollee wayii bira dhaqaa achitti tarii nama afaan Oromoo haasa'u. Oke, atau ati Oromo da, anu Oromo be. Soalnya anak defu ani Oromo da, Oromia kecil da, dia budde, ada Oromo tam budde, mammo tekosya biya majur batta ngarta ni da rawle kana lafti buni. Magana biya nama biya karanji da. Nama wanta ko to yaade woy na gargaru barbadi kan. Isin barbadi me ko kergo Oromo ta rakina gabu. Wanta ko zigaade na anta ma dengadda wana gafatani. Ada Oromo keessa tokko lama naayini gadaa jechuun maal baramee ka dhufe Oromo keessa gadaan jiru bakka kamitti hojjetame naa jedhu waan kana quba qabda Oromo ergate waan hojii kana irraa Oromo ergate irraa siif sa'ee maal ay mina ifsi goya waa gadaa kana irra tokko naa waan gaafatame fas gaafata gadaa jechuun gadaa ayye Oromo waan ta'eef Oke, kau erga kan ada, me naannoo keessatti ada maal jira? Ada markaatu jira. Oke. Kanaan arganna. Oke, gaafis gaafa erga Oromoo taate Kilimanjaaroon eessatti argama? Kilimanjaaroon Jimmatti argama. Oke, atis Oromoodha jetti moo Walaayittaa? Afaan Oromoon beektu? Oke, gaafis gaafadha. Main sidang milik saya tergam. Sidang milik Jijjiga. Bagambar eegate na gaafatan inni Kilimanjaaroon isa tergam. Kilimanjaaroon gaara guddaa akka Oromiyaatti gaara Oromiyaa beekamaadha. Beekamaa Kilimanjaaroon maqaan isaa isa tergam beektaa kan. Baala tergam. Tole bitan deebi'a. Laga guddaa Jimmaa keessa darbisan gibee maqaan isaa akka Afrikaatti beekamaadha. Eessatti argama lagdi kun? Lakki gibee maqaan isaatti malee Jimmaa keessa argama. Maqaa lama qaba. Gibee kun laga bartee isaa garuu maqaa kan biraa immoo qabu. Kam keessa butee deema baay'ee dheeraadha waan ta'eef. Baala keessa butee deema. Tole amma waa yaadinaa keessa gatoo midhaan gadda waan gaafatan irraa kanii waa kana deebi'ee garuu Kilimanjaaroon keessatti argama. Nagageessanii akkam jirtu? Nagageessanii jirtu? Akkam jirtu? Nama faana Nagageessanii Oromoodhaas eessaa dhuftan? Oromiyaarraa haa ta'u? Laga keessaa dhuftanii? Nooraa akkam jirtu? Guddaa biyya isin barsiisan akkam? Shaaduu dalii hundaa jedhaa Agam, yoom dhufte? Oromoon aadaa garaa garaa qaba. Aadaa naannoo Oromoon iddoo adda addaatti argama. Halloo? Akkam jirtu? Esma kasila kara ori kana akasman demede anu fechira na ne asira no bela garam magar kasila gondor kara karta bidi gondor wana kesan an moto 1 kilo karata 1 kilo masana 1 kilo ora 1 kilo ora 1 kilo ti ni ora gondor ora gondor akam jirtu kesan tole amma den gadda gasila ga ayye
Albay jettu ni ret. Albay. Abdet makasa albay. Albay. 6 kilo kau sok. Sa 6 kilo. Abai. Albay. Albay jadi mana? Albay. Jiri bagna. nama tu ni gaji. Ayye. Akawat. Paya gedi. Nagwa. Akami. Albay sana. Akawat. Ya gedi. Jirta? Akal juga jir. Ani kadin tu bi apa kamu? Sakale. Gondori ran be. Ani jijika ran. Oke, anu je kan. Oromo gondori. Ati Oromo jijika, Somali jijika. Somali jijika. Ye masa asam. Amma biya kana dufne biya kana maafi nurka badi biya kana keessa jechuudha. Ayye. Baay'ee natti tolee dhufe. Kanaaf itti siidhaaf baay'ee gammadee jira. Galatoomii. Nunillee Oromoo akka keenya argachuudha baay'ee eessarra turte? Naannoo Jijjigaa jedhamtu turee gadi. Akkasii? Markaatoo kantiibaan Bararam achirran. Okey, ani immoo akkuma beektanii kan inni dhufe Gondor irraati. Gondor sun immoo amma Jijjigee baadiyyaa bakka. Amma waan isin gaafadha. Gaaffii. Biyya keessanii aadaa sirba biyya keessanii gisee tokko akshinii naannoo dandeettame. Ani siin agarsiisa. Fakkeenya mani Gondoritti na ladhee garuu kan inni guddatti Wallaggaa. Abbaan koos Wallaggaa. Haati koos Wallaggaa. Garuu Gondorii hin deebiin turu. Aadaa biyya keessanii sa'aatii Aadaan biyya kootii akkuma beekamu aadaa sirbaan jira, aadaan dhiichisaan jira, geerarsiin jira, aadaa garaagaraa kan uffannaan jira, aadaan nyaataan jira, aadaa gosa hedduutu jira jechuudha. san keessaa tokkicha ta'e Fakkeenya ammaa akka aadaa Wallaggaatti jechuudha. Nyaati beekamu maal irraa inni qoccoo, caccabsaa, ancootee, isaan kun marqaa nyaata aadaati. Akkasii. Sirbi biyya keenya akkuma beekamu. Kontri shaken Wallaggaa Gimbii gubbaane mandi dhaqee mannu jetti karawan. Gondor sirbi Gondor akkasii akkas. Artis aadaa biyya keessatti tokkicha aadaa biyya keenya akka Jijjigaa jedhama. Jijjigaa margee guddatu Garbu? Ayyee? Loon illee baay'ee jira. Ayyee? Bakka qorqorroo jiru. Ayyee? Qorqorroo achitti oomishamu? Achitti oomishamu. Ayyee? Duraan wayita achitti dhalate san achitti waan du'eedu achitti bakka fooqii sanillee hunda isa ijaare. Isooti jaal? Ayyee? Achi jala ta'e. Akkasii baay'ee galatoomaa ashuma isin jala dasan Ayyee? warroonni ammoo duraan nuti turtan asiin share like comment Namoonni ilaalaa yoo balleessine Tifin tolchina amma yaalii waan goonneef galatoomaa isinin jenna uummata Oromoo martuu Oromoodha Gondar hin jiru haaluma laallachuu fi yoo balleessine dhiifama nu godhaati ulfaadha isinin jenna.